عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جل جرتونا قا كيسانيا كم جرتنا بقنا قا فجان جلاتني إيقا أكوا بيكمو أدى دانيتش بيبي هذا إفريم مجاد إنجدا ويا إبا ساسلا نمني كل فيت أبتي مال جدو إني مو قرآن باتي بعد بدتي باتي هذا سامو فتح بجاو في سيف هذا أدى دانيتش بيبي كل في مناك نتي في جرتي ما شاء الله تبارك الله بايي نمتولا وان جج بيفمو كابو وان بايي نمجمع تيسود kun baay'ee akka nama tokkotti itti gammadeera. Hagalatoomtu galatoomi. Gaafa nan waan gaarii hojjette gaariidha jedhanii faarsuun, gaafa nan waan hamaa hojjette hamaadha irraa dhaabbadhu jechuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa majlisni guyyaa har'aa bifa kabajaatiin waajjira isaatti ol seenee jira. Yeroo walitti kennan waan baay'ee namatti tolu. Dr. Jeelaan Kadiir ol ka'anii bifa kabajaatiin gaafa jarri akkas ol kaafuudhaan wanti kana yaala nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Baay'een itti gammadee baay'ee nama gammachiisa. Ji'a waggaa 3 kanaaf akka bulchan dhugaa itti kennameera. Salaam ውድ ሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ጅራ ጅርቱ ነጋ keessani ዋው እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለኝ በገገመን ማሊ jechuun keessanii no dhugaa akkuma argitan ummanni dargaggoonni Itoophiyaa abag fiigichoo gidduu kana biyya Ameerikaatti fiigamaruun dhiiraaf dubartiidhaan tokkoffaa ba'uudhaan alaabaa biyya Itoophiyaa ol qabuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa qaxaleewwan isin jennagaa keessumaa dhiiraan tokkoffaaf lammaffaa ba'uudhaan fiigichoo dheeraa gaafa fiiganii lammaffaaf tokkoffaa bahannu wanti kana nama gammachiisu jira yallam baga gammannee das biloonyaal jenneer. Nama tokkotu komentii naa barreessee diqaalaa naan jedhe. Amma kanaaf ani maal arraba kootu nama arrabsu seetamoo anis deebise. Komentii isaa ol baasee deebisaaf. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentii kana dubbisaame. Diqaalaa naan jedhe. Maal ani maal koo diqaalaa sitti fakkaate? Atuu diqaalaa gadiisi. Ilma diqaalaa atuu akkas. Maal diqaalaa naan jettaati? Fallasin gaha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentii kana dubbisaame. Diqaalaa naan jedhe. Maal ani maal koo diqaalaa sitti fakkaate? Atuu diqaalaa gadiisi. Ilma diqaalaa atuu akkas. Maal diqaalaa naan jettaati? Salaamu alaikum. Yaa abbaa kooyi. Qoyi sagalee namni biraa inni dhaggeeffatedha jecha arrabaa akkana na fokkisaadha. Subhaana kaaliq alma abu. Lakkii bu'aan siin deebisu. Jazaakoo rabbiin biraan argadhaan. Komentii kana viidiyoo kana poostiin godhu. Naan kaasa maaliif booma? Subhaanallah maaliif boo abbaa kee mo'aadha keen beekaa diqaalaa siin jedha. Ati erga jettee dogongortee erga jettee miti kan itti barbaadde akkan siin deebisu barbaadde ani siin deebisu kalas.